argeesti akkas godhu. No, walitti galu akkasitti walitti fidi. Ana Okay, biratti achitti akkas godhi. faaraan gochuu fedhamu. Waa dubbachuuf shooppiidha. La viidiyoo gaddaa sana. Woy. Viidiyoo gaddaa muranii sitti ergan. Amma kuufiyyaa sanaaf kuufiyyaa kana laalime. Adda bar. Abbaate. Bar ana masii jala jira afaan Oromoo sitti haasa'aarame afaan Oromoo beekta. Kalli wallabbo. Wallaahi. Kuni maalidha? Gaafii koo deebisii Deemisi jala qabeenyaan koo naannessaa jira. Abukku. Na bira lakkaa. Yaani sadeen gaddaa ilaalii kaati. Ol kaatee jijjiirattee dhuftee moo? Faaraan seetaa yoo laaltu. Bar asiin si jala ta'a. Jijjiirattee jettila. Bishaan kunoo bishaan hin fudhee. Waan inni kun fudhee dhufee. Sirratti barreesse otoo barreeffama kiyya agartu iskiriinshuut godhe kana isii wajjin akkan osoo taatu iskiriinshuut godhe maaliidhaa siin jedhe waan isaa qofanatti. La ilaha illallah. Abunan gabroomsiin kaati. Gabrummaa akkana ta'uudha. Obbolummaa inni miti. Maal obbolummaan? Maal obbolummaan isiin jedhee bar? Kan obbolummaa walii kennine bar. Sorry. Inshallah. Gaafatu anaaf biqiltuun mana tokko algaa kanarra wajjin bulle nu shakkitaa rabbii jedhi suma dhugaa. Dura deebii kiyya deebis waan biraas gaafadhee waan biraa. Dhiisiiti. Waan deebii kana naaf deebisi. Kuni maaliidha siin jedhee bar maaf kana goote kuni maaliidha? Okay. Ababaa 12 namoonni garaagaraa. Biqilal doktoriin jaallattaan jedhe eenaan jette onnee kenniif hin jedhe achumaan akkas goote kennite anis achumaan sii kenne lama taane sii kennine jechuudha. Bar kana namni natti hin ergine. Gurra kiyyaan bar dhageeffachaa jira taa'ee silkii. Hatta ana qofa osoo hin ta'in faamiliin kiyyallee barsi dhageeffachaa jira waan isin haasa'aa. Nam tokko natti hin ergine wallahi kan ofii kiyyaa hiikan iskiriinshuut godhe. Wallahi jaalala obbolummaa waliin jedhe godha. No. Warra keenya gowwaas dhugaa dubbachuuf hin haasa'aniiru maaliif waan hin jiru. Bakka dhagaaniiru waan ta'eef jaalala obbolummaa jennee goone bar. Wanta gootuu fi wanta dhiistu adda baafadhu. Abooti nama akkanatti ta'ee dabaase. Dhagaye ka'ana miidhuuf ati gootu. Sorry namas kaawwan kan inni hoos gaafadha. Ka'ana miidhuuf gootu natti haafu. Homaa miti ka'ana miidhuuf gootu. Garuu wanta gootu waan dhiistu adda baafadhu. Sorry. Okay. Garuu kan obbolummaa jenne ishaa ta'u bakka. Sorry bakka asuma. Obbolummaa Ajo rakkoodhaa jiru. Musaabee thank you habiibii ana. Seentee osoo sekendiin eegin carraa sanii fayyadamtee shuu yaani. Kan obbolummaa jenne bar. Nan galchuu siin jedhee barra ana nan ilaallata. Walumaa galatti ana na hin ilaallata. Maayette? Walumaa galatti na hin ilaallatu siin jedhe. Obbolummaaf jettee kaasii waan balleessitu balleessaa dhufaa warri soddaa soorii jettu warri keenya macaa'uu miti yookaan nama akka kiyya soorii jetteeti an callisu fakkaate. Kan obbolummaan jedhu yaa ilaahi kala soorii jedhamti bakka bira darbi kaa. Tap-tap guys.
akkasitti dhaabboksiidha. Doktor. Ni dhagaa. Doktor. Si dhagaa sin jaara bar. Yoo. Okay. Si jammoo rakkoo guddaa qabda. Anaaf biqiltuu namni walitti buusaa jiru sidha. Biqiltuun ergataa jalaa qabu. Nan galchu naan mari'attee jalaa qabda. Kan obbolummaan kennee garuu. Fudi. Wallah. Biqiltuu fiti. No biqiltuun. Biqiltuun lolti. Hin fidue. Biqiltuu. Gurra kee qabadhal tokko. Akkas godha. Yani akka nama na saalfatu yookaan na sodaatu immoo akkam kee godha saar. Jedhi kan kana oliitu asxaa. Siinaan si gochuu deemaa dhutu argite wallaahi oqsin billah. Ilaal. As dhiyootti argitamu wallaahi billaahi isa dhugaa naama oqsin billah. Sarpiraayiz na gootu irra onnee koo har'a yookaan keessa koo har'ati na maleessattutu caala baajawee. Bataam soorii. Wanti sun waan onnee kee fayyisu waan takkaan jaallattu wallaahi billaahi. Jalatooma. Anni jettee gamaan na goote thank you. Hin fedhu garuu. Wallahi dhuguma bari. Wanta gammadaa jiruyyuu waan sanaan na gammachiisaa jira. Qorataan waan ani hin feene dalagaa waan biraan haa ta'ini hin barbaadu bakka waan keessi koo hin eeyyamne hin dalagin hin fedhu. Hai. Biqiltuun miskiina bar singilii dhalaa dhaggeeffatu. Nan galchu sin jedhe bara miskiina taate waa baay'ee. Atamman beektu maaliin godhare amma yoon akkasii godhi siin jedhe akkana goota harka kee hin beektu bara. Jammar nama biraa irra waan nama biraatiin wajjin dalagdee dhufte dalaginaan hin jedheen. Okay. Akkam godhamanni kaan akkamii ati sin beektu faaraa akka kooti. Ana biratti si harkaa badasa. Gara biraatti siif dhufa ofii keetiin akkas kudhi jetteetiin dalayda. Ana biratti si harkaa badasa. Akkana godhi yoo akkas godhi. Dalatoo. La araadummaa si argitanii. Wallaahi kana bara rakkoo. Maaf dallanaa hirtamee natti himi. Wanta dhiisin jedhe in dhiistamoo in dhiistu. Dhiisee baara. Maal dhiiste? Si argaa hin jiru seeteetii katti dalagaartu yaani. Laa ilaaha illa. Tokko dhaggeeffadhu. Biqiltuun singiliidhaan mallee waa tokko hin qabdu miskiina. Miskiinadha. Yoon guyyaa tokko callisee moo biqiltuu jedhee wayyee yoo siin jette yoon akkas godhe jechuun kan obbolummaati yeroo obbolaan siluma Oromoon tokko Oromummaa irratti immoo siin kun obboleettiidha waan taateef. Ayyee. Daangaa obboleessiniif obboleettiin qabdu. Dhagee ana obboleessa isheedhaaf obboleettiidha isheen anaaf jechuu osoo qofaa osoo hin ta'in daangaa obboleessiniif obboleettiin qabdu bare dur. Taateen atammatti goote yookaan raawwattee baate kuufattee obboleessaaf obboleettii hedduun raawwatu miti baay'ee. Kun obbolummaa natti hin fakkaatu. Oromoon hammataadha dhugaadha. Oromoon waa hammata bara.
Utuma Waanuma si amma Oromoon haasoftaa bara hammata arba firiinsaa taadha waan jedhamti aadaa Oromoo keessatti. Utuun guyyaa tokko argee amma yoon guyyaa tokko argee hammadhe maaltu sitti dhaga'ama jechuun Oromoon hammataadhaan Oromoodha. ammachuu qofaam hin qallaalatu inni Yoon guyyaa tokko argee hammadhe maal aadaadha bar aadaadha bar. akkasii deemi Maaltu ammadhu sitti dhaga'ama? deemi ammadhu waan na dhagamu kanuma dhagaa diimaa hammadhati kolfitanii gaafii akkamii nama gaafata kun ay carraaqoo rabbiin kun yoo nama fattanu dhiira akkanaaf haa waliin nama guba ay carraaqoo hatta jira waan akkamii haasaayyuu mee rabbeedhi osoo guyyaa tokko argee hammadhe Oromoon hammataa baay'ee laa biyya biraa of keessa galchee nyaachisu obaasuudha jedhe malee Oromoon hammataadha kan jedhe Dr. Eenyu jedhe Gangaasaa Ibraahimi malee dhala hammadhaan jennee bar Oromoo hammataa yoo hammadhe jedhu yaa rabbii hiyyate foonaa yaa rabbii hiyya በጣም ብሔራ mana hidhaan jira dhiisaa jedhee saafa ayyi miskiina wallahi.